tokkoffaa ba'uu isaanii kennina dhibe. Argiteetta taphasa lammaffaa irratti waa inni godhe. Taphasa tokkoffaa irratti sheeqadicha gadhiise. Namni fayyade. Lammaffaa riikardii 3-4-5 irratti yeroo inni ergu isa miti inni dhibe ammas immoo. Riikardii cabsuusaati 400 ምናምን ፖይንቲ lammaffaa ammas itti sadaffaa irraa obbo Fuwaad Piraayim Ministeerri jira. Deebisa lammaffaa siin jedhama. Natti dhibe bakka. Achumani riikardii tokkoffaa giiftarii riikardii diyaasporaa fudhatee lammaffaa obbo Mubaarak bakka arkitaraa wal dhiqaadha. Ani gaafa si gargaaru yoo na gargaarte ko guyyaa wayii eegdee gaafa haqa odeeffatte ilmoo namummaa kana caalu hin jiru mee Hamza. Kun namummaadha. Soomoo bakka ulaagaan namummaa kana. Ulaagaan immoo sarummaa jedheta ansi si fayyadamee si gatu. Keessa sun si fayyadame. Abshaalummaan amma jiru 90%. 99% namni tokko si gargaara. Nama tokko yeroo gargaartu tokko sababii waan ta'eef gargaartu yookaan islaamummaa yookaan islaama ta'e keessatti amantiidha itti gargaartu nama biyya kee ta'eef gargaartu gosa kee ta'eef gargaartu yookaan immoo galata wayii yookaan immoo kun hundi immoo jiraan galata wayii waa si goona galata isaa deebifta callumatti ilma namaan laala namni tokko waa sirraa qaba argatanyaan hin mul'atu yookaan yaadde yoo ta'an immoo inni dhuma immoo sila rabbii jecha wanti jedhamu hin jiru namni kun kana yaadu rabbii jecha immoo wal ilaalu wanti guddaan immoo Oromoon arkitaraa wal dhiqa jedhe bakka asattiin kun asatti macaashaa arkitaraa wal dhiqa kan jedhu minilik qofa irratti hojjetu maaliif inni harka tokko malee harka lama qabu siigalee minilik irratti hojjetu inni kanaafuu yaa baggammadinaa Mubaarakii riikardii alamaa cabsee keessattuu riikardii kan cabsuun isaa waan guddaa argate baay'ee anamma nama sana irratti xiyyeeffadhe jechuun salaamu alaikum bakka yaa soo mirqama na amani yoo barbaade feemasisaa yoo barbaade baqadanii yoo barbaade minaan an qabnaaniin immoo akkuma kana bakka na dhambatti galchaan waan ta'u kireeditii isaan boqa maaliif namummaa namarra tagaa Mubaarak waan agodhin filaale akka waan agodhuuf fite wanta gamman irratti ilaaltu maal jedhe yoo dhiqana jaalatte illee Hamza bootana kete ilal nama ta'e bakka argatan kabaja du'a bes galata turre nama baay'ee galatu bitanyaan sattama deeni kana yaade jedhe yaada amma summanni oromoo hundi isa dhaga'u jedhe yaadee fi dhaba kana jalqabe kanaaf dhaba kana qabate ummanni oromoo isa qabaafite Mubaarak istu galata isaanii isa rabbi biraa argata dasuuni Mubaarak anaaf fakkeenya bakka fakkeenya galatoma kalmatti jedha Hamza ani awwaala akka taa'eef ijafeensi adii akkas dhaggeeffadhe maalidha ani akka nama dhuunfaa tokkotti akka nama gaafa ni beektaan gaafa siifi ni dhoqee walitti yaa'atanii baay'ee isin gidduu lafa ta'eetti namni akka ta'e waan sana qabaatan jedhu jira madagaan والله أنا سبيران إساني أوصل إذا كلام ولي بربادو إذا لكشنا تعرفني ترتني أنا رأوني نكتل ديت هاي جهاز يوفي وان ترى سيادة تيجي أرابك أجافة تبقى كان عرفته باية سيدي سيدي باية سراجم بدي. Thank you. Bagamu nami apa sahaja itu nami nama kisah itu malu nama isa gumakan andora adara jecurami Imam easy kasi positive way kasi nanti nanda betul. Dia tak kanya ada sinjana. Dia tak kanya ada kurang pada sinje. Rami kerana itu. Aku dah apa lagi ada mula. Marah pasal itu ikut. Ani fayya tu. Anda mana nak kaya mama kita nak kena kapa. Rakyat itu mana kita rakyatnya itu. Anda akan magari dah. Lugu memohon ada cudam nama atau ilmu nama. Hatta bukan nak curang kisah kau curang kisah kau ini, beri hati tu gumam. Ifa jika pindah itu. Bagawan kana. Wan wali itu benar terlepas. Kawan ini anak nama berkuat wan ini jadi lepas. Baga jadi beredar pun. Nasib apa bayu? Baga jadi beredar pun. Nama berada tinggal ini nak terlihat gambar juga apa? Atmas diri tu boleh kita kena jalan tersakai pun. Ani bayi sebab baca buat. Ani bayi ini jadi lepas. Ini kalau hiriwa tu kayaknya nama tu sah media orang berbeza. Kalau jalan ani jadi lepas.
galatoomii baay'ee itti Bakka fayyadamu. Hamzaatii yaashi choo guyyaa gaarii. Bataama fayyadamu. Way badamaame. Isin bifa kawas fudhachuu dandeessa. Wallahi bifa kawas fudhachuu dandeessa. Maaliif jennaan? Ani isaan lachuu bakka obbolaa waliin nu jaalatu bakka isaan lachuu jirtu argamee gama mubaarakii dhufee gama isaatii dhufee waan silaa nama jirtu dubbadhee wali araarsuudhaaf yaali ani guddi ni jiru. Garuu isaan maal deebi'anii akka yaani bu'aa wayii ni deebi'anii oolmaa isaanii walitti deebisuudhaaf jirutti argamu. Mubaaraka akka lamfaasa illee deebi'ee galatoomina jedhee lakkaa hamtu wayii itti toltee nama godhee fi yaadama wajjaadhaaf waan kana godhaa turtee jedhee galata faayee galataan itti akka nama barbaadu. Obbolaa lama walii gammadanii namni jaalatu haasa'uu dhiisee isaan waliin haagammatanii jiraatan jee wallahi wanni ani jirti lafa inni dhugaa rabbi dhibba godhuuf osoo hin ta'in honoo inni kana mubaarakis kana waaragaa baanii hiriyoota miidiyaa irratti waliin argamu kana caalaa anaatu jidduu lafa obboleeyyaa kana inni faan biyya jedhaa itti cicee bilbila daddabalee as faana jira walirratti akka namni nama jidduu lafee bakka yeroo sanii illee miira yeroo sun isaan dhagahamaa jiru miira aariidhaan wal rakkatu illee qabbanamaa ture amma immoo kuntum meefidiya ati waan biraa osoo baatee osuma maqaa kaasee fedha bilaa amantii fi amantii ajaa'ibaati. Kuntum meefidiya Locha suara barco, ya muchachi warra baale. Faremo con l'asi, guarda, perché potrà grande. A me esa música que fa. Envia kanta kematan sih, kau bakal jual apa? Kau bakal rabar ke? Lah, aku anak beti. Mana, gimana kan kata? Aku yakin tak kemana itu. Di Iran mana garam rumah mau kecil? Kan kita di Iran mana kata jadi kemana dia bapak gede itu apa ada kecil mau dia mana gak bawa dia kan ini. Hempe kan di Iran kok mana sih dia untuk konfigurasi kakak boleh terus share dan akan kata woi saat ada dia kan. Oke, subi azalan dia. Anak makasih gak? Sila pute rabbin pana si Hamid sujiru si Hamid sujud bisa sekajan cari. Oso hinduin si dagade. Amma madana tikasu cittona tikasu dah. Madani ya kampai gini kesa nak kosu dah malu. Madam sekat.
Anuyyuu halkanii guyyaa adda viidiyoo ati namitti asirra baaftee janajjantu arguun. Adda daa'imman asirratti osoo hin dhalin ilmoo dhaltanii sossobdan isin arguun. Yaa Rabbii fi obsanaa kennu. Yaa Rabbi obsanaa kennu. Ka'ee mana itti dhaqu. Yaa Rabbi obsanaa kennu. Fiigee manatti itti dhaqu. Yaa Rabbi obsanaa kennu. Mana kamitti? Maalumatti galtuutti. Maal goone? Bakka hin jiraani. Takkaatiyya takkaateeti bakka an akkanatti viidiyoo kana ilaalaa jiraachuu irra yaa Rabbi fi obsanaa kenni yaa Rabbi obsana qara na fudhatte kana yaa Rabbi na fudhadhu yaa Rabbi obsa qara na fudhatte kana na fudhadhu hadda asirra fidee sheer na godhan viidiyoo amma maal godhu madaan isii akka hin fayyine akka hin jiraanne jechuudhaafi dhufte moo nadeeffachuudhaaf akkam wanni hafuurri kiyya wayii manfasiin kiyya wayii si keessa uumame jennaan isiin illee hafuun qabdu jettee dhufte. Lakki akkas jennuune. Gara kiyya waan takka qalbii waa takka si yaaddu jechuudha hima guute akka saa gu'e saani gu'ellee deebee dhala. Waa takka hin jiran rabbi jajjabina siyaa kan malee waa takka ashitti fuuna waa takka jaba namaa yaadaan qabu maatii xiyyaa wajjin takka jaba. Kasiin jedhu. Eessa fudhu? Tama gaafa jaarsa dullacha bira nageessitee marfee na waraansiftee sanillee yaadattu waa takka dagattee sanillee. Lakki sarreegii fi reedii si geessi malee waan akkasii hin geessine. Ati waan dagattee tagaa ichiisan dagattee tagaa faantuu dadaalachaa mana mubaarakii ganama achi bullee achi galluu hoo yaadattu sanillee. Seenaa tare wal yaadachiisu jedhama kun seenaa darbe wal yaadachiisu jedhama kun seenaa tare si yaadachiisaadha malee wannummaan ija si babaasisiisu tokko hin jiru. Akka nama bosona seeneetitti yookaan ammoo akka nama mana dukkanaa keessa waan jaba baasu takka hin qaban waan jaba baasu takka illee hin qabu ati ani wanni tokkotti ani siirii fadhu maali beekta jiruu keessirra aantoota dheessite atiin guddoon tun bakka aantoota gartee dib jettee karaa keessa ciisuu na rifachiisa gidee hunda malee waan biraa waan hin yaadatu qaban. Aya gaafii sii qaba. Atamma intala tana nagayaan fuudhee guyyaa samduu fi suufii adii uffadhee isiillee beelloo adii uffachiisee addaraasha gubbaa nagayaan bu'ee hin gala waan jettu wayii mataa keessa si jira. Ajabitti ashitti kana fi qabeelaa bashannanee bullootii ati yeelitti hir'isee ajaa'iba sargii ajaa'ibaa tana godhee. Akkam qalbii keessa si jira jechuudha nagayaan ni galla wanni jedhu wayii. Likkitti. Achi wal agarraa hayyaa akkuma qabu. Sababni sargii garuu. Eenyuun beeku bakka sargiidha. Namni itti fayyadamu birrii kuma sadii kafalee dhufa bakka sargiidha. Nam tokko. Namni tokko kuma sadii kafalee dhufa. Bishaanila wal fuudhaa harta jedhan dhugamaa dubbii. Hidha geesse. Galgala kana odeeffatta lakka. Almaan beekan bishaan kubba fuudhaa jedhanii silaa achi bultammaan galtan garuu gara biyyaa gara naannoo as. Naannoo fida naannoo kanattu isiinu naannoo kana dhuftu Iskandariyaa bootaane achi dhuftee achuma sargii godhannee achi teessee achuma maqaan jiran. Maa afaan qabatee haftee yaalli kee maal ture bara. Sakura baay'ee. Yaalli kee maal. Akki dubbatan osoo jiru akki harkaa nama bada jette Oromoon. Maal qofaataree inshallah maaltu ta'e silmaa naaf zidduu wanni jiru simannaa akka hawaasni seenamaa godhu sii godhu magaalaa kanatti galata guddaa si biraa qaba geetii yaada bakka gorsa babbareedaa seefannee haala biyya tanaa gaafa godhu akkanaati gorsa babbareedaa akka obboleessi namaa kanuu seefanne. Sagalee isin jirtu kan Angka jedhu jaarsa wayitu haasa'aa hin jiru dubara haasa'aa jira.
Jaarsa maal godhaan ati ana rabbuma. Urga ati deemte dhiirti hundi siidaa haisilla fakkaatti anatti siidaa mukaana fakkaatti anatti. Kasi oofi dhiira hundaatti haa hadheessu waan biraan jedhu. Firinji keessa jira. Firinji asban firinji gubbaa. Jangan lagi pada ya orang anti yaku madaa qaba madaa lammata akka isaan immoo yatamne taabtaab godha ani sumaan akka hin mooyatamne ani sumaan akka hin mooyatamne taabtaab godha akka guyyaa intala isaa kana aansisanii intala mataarra deemee ta'ee asii areessan taabtaab godha as gara galii fuula keessa nadaanatti haasa imaan achi gara galtee haasayaa Abaaboo kudha lama namni naa guutu qabamee moo? Amma kaa salphinni. Abaaboo kudha lama moo? Sagaleen kee maal ta'e? Miitu gadi jettee si barreessite saa? Esaan guddan jala ta'anii humna esaan guddan. Ilaalee tasii kennaa hin beeku malee warra beeku shergot diina kiyya mootamaa jira warra beeku shergot jaarsan sa'ina dur turte dubbiin jaaffaa jaarsa. Ta'amma Eertiraadhaa fi Onnoodha. Maal qaba yoo taabtaa godhaa rakkoon qabu ammallee jala jirra natu siniin jedhe bira jirra ammas abdiin kutatinaa taabtaa Bee taabtaa godhaa kana kuma lamaa dhibbas nama lama dhibba kaa jira na qaqqabu jira taabtaa yoo gootu namni dillee wayii as jirtanii taabtaa bina qaqqabu manaa taabtaa godhaa ammas bira jirra dhaqqabne bar dhugaa rabbiin ni dhaqqabna waan inni kooyin hin fide sun taabtaa midhaan ni finna taabtaa godhaa waan saka ta'ucha rabbiin agarsiisaadha. Omat gati baay'ee dintirsi tokkollee garaa kiyyaa jiifatee nyaadde biizaan tokko garaa waliin na gosa taabtaa godhaa. Biizaan garaa na gosa. Aara billaalee kan namni dillee kun taabtaa godhaa kana qaqqabu yoo san nama kuma lamaa fi dhibba lama mooni bada sadii. Namni dillee kun yoo kan gissa dikka fuula kana irra dadhabee as jira. Mee akka na qaqqabu laala. Ijoollee kiyya naa jiraadha wallaahi naa jiraadha dhaqqabdanii bira jirtani wallaahi. Jabaadha ijoollee isaa warra achi abaaboo boca miskiinan tanniin jabaadha dhaqqaba. Taa'anii qabdan kana fayyadamaa ijoollee isaa miskiinan achi abaaboo qocu sana boba'aa jabaadha. Taa'anii nagara dhuftee bara namni dillee kun osoo tateessanii dhuftee bara waachii waan takka darbinaan moo lakkuma kuma takka qofaan gadhi. Taabtaa bibichaadha. Osoo qortii qabatee namoota hedduudha. Taabtaa bibichaadha kan hundi naa jiraadha wallaahi. Yeroo hojii koo maal abbaa kootis yaadatti maal koo. Taabtaa godhaa booda haasawaa taabtaa godhaa. Mana dhibba shan galtee dhibba jaha galtee dhuftee maal qaba. Qaalii kiyya wallaahi. Lumoota bakka. Mooyatamni jala jirti mooyatamni jala jirti intalti mooyatamni. Homaa miti shakkina. Homaa miti shakkina homaa miti. My brother, my Kabir, what's up, man? Ya Rabbi kiyya sida. Doktor, bani. Aku qulqulluu namaa. Wallaahi qixaatii akkamii mara qopheeffadhee roozaa fi asiif hin hafne wallaahi billaa qixaatii akkamii mara qopheeffadhee yaa rabbii fi aanummaa na qabdaa fayyaa qaba. Hood. Doktor Jamal namni fooloo goone nama diga nama kuma lamaa fi dhibba lama keessa. Hojii fooloo naa godhani. Baqa.
Roosii follow naa godhaani. Taphni beekamu Roosii follow naa godhaani. Asumarra follow godhaala. Jalqabarra jira. Share godhaa Roosii follow naa godhaani. Roosii yeeti anaa jira dhukke maamito. Roosii follow naa godhaani. Roosiin tokko waan jirti Roosii follow naa godhaani taaptaa godhaa. Doktora jaalala. Ixaati waan isa qarxoo bicha ijoollee fidalaa isaanii keessa galtee raasaa taaptaabii kuma takka ayyaate Allahu akbar. Garaan koo garaan keessan ijoollee si ilaala taaptaabii ilaalame garaagarummaa nama 2,300 fi gachi nama 1 takka. Mee garaagarummaa keessa ilaala. Jechuun qabu wallaahi namni 2,300 osoo gisuma sadi kana sirkii kana iskiriina godhu amatti gisa kadhiise. Naa jiraadha jechuun akka kan qabu wallaahi gisuma sadi kana gootani. Yaada fuula kiyya mangisti maasiin jaalu. Maasiin jaalu makiinaa Dubaay ergita bara makiinaa asitti na cilu kira isaan galata tokko wayi doktor maraatee godhu. Mucaan sirri erge mucaan erge makiinaa sirri erge dhukkee dhugama makiina masiin daaraa keessaan ooltu erge baga ergite waan gaarii ergite ammallee isin ergi yoo ergite waan biraan ergini taakkaa godhaa nuti jedhe. Lakki jaartiin tiyya guyyaa kana makiinaa ajaa'ibaa tana qabattee Miksi godha jaartii tiyya naan jedhi diina tante naan jedhi yoo naan jette illee rakkoon qabu diina tante san naan jedhi. Lakki jaartiin tiyya akkas hin jaamu jaartiin tiyya. Diina tiyya san naan